Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Ajjeechaa suukanneessaa fi hidhaan waraana Bilxiginnaatiin ilmaan Oromoo irratti raawwatu jabaatee itti fufuun himame. Qeellam Wallaggaa Dambidoollootti waraanni Bilxiginnaa maqaa abbaa torbeetiin dargaggoota 4 ukkaamsanii dararaa jiraachuun dhaga'ame. Dubartoonni Itoophiyaa karaa seeraan alaa Keeniyaa seenan 26 to'annaa poolisii jala oolan. Waliigalteen nagaa erga mallatteeffamee booda loltoonni Eertiraa naannoo Tigraayitti yakka waraanaa raawwataniiru jechuun Amnesty International ibse. Walargaan Kiim Joong Uunii fi Vilaadimeer Puutiin biyyoota lixaa yaaddessaa akka jiru himame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Ajjeechaa fi hidhaan waraana mootummaa Bilxiginnaatiin ilmaan Oromoo irratti raawwatu akkaan jabaatee itti fufuun himame. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa barcumaa Abiy Ahmad tiksuuf golee Oromiyaa mara keessa bobbaafaman ajjeechaa suukanneessaa, gudeeddii, hidhaa, dararaa fi saamicha hammeessuun ilmaan Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa jiruu fi jireenya itti hadheessaa jiraachuun ibsame. Haaluma kanaan godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo ganda Calliyaa Eekkaati waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jechuun abbaa manaa aadde Ulalii Kennesaa kan ta'e nama Abbiyyuu jedhamuu fi haadha isaa waraanni Bilxiginnaa haala suukanneessaan ajjeesuun dhaga'ameera. Kana malees qe'ee fi qabeenya isaanii hunda jalaa gubuun kan barbadeessan yoo ta'u, aadde Ulaliin daa'ima tokko wajjin bakka bulmaataa fi waan nyaataa dhabuun rakkoo ulfaataa argaa jiraachuu ishee maddeen keenya himaniiru. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa ajjeechaa suukanneessaa kana jabeessee itti fufuun godina Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Hagalooti nama Habtaamuu Gammadaa jedhamu qabuudhaan gara aanaa Sibuu Siree ganda Chiggiraanii jedhamutti geessanii haala suukanneessaa rasaasa itti roobsanii ajjeesuun barameera. Sababa isaan daangaa ce'anii ajjeesaniif ammoo toora sana irra waraanni bilisummaa Oromoo kan deddeebi'u yoo ta'u, maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jedhuun akka ta'e maddeen keenya kun himaniiru. Oduu biraatiin ammoo hidhaan kutaalee Oromiyaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun hammaachuun namoonni hedduun mana hidhaatti guuramaa jiraachuun dhaga'ame. Haaluma kanaan godina Arsii Bahaa aanaa Shanankooluu magaalaa Dhummuugaatti dargaggoo tokko waraanni Bilxiginnaa hidhuun barame. Dargaggoon kun Najjaash Muhammad kan jedhamu yoo ta'u, kanaan duras magaalaa Sabbataatti waggaa tokkoof hidhamee akka ture maddeen dabaluu yaadachiisaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaatti hidhaan dargaggoota Oromoo irratti hammaachuu maddeen keenya Gadaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Akka odeessni qaqqabee addeessutti gaafa fulbaana tokkoo bara 2023 godina Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaa ganda Biyyoo Wagiddii jedhamutti obboloota lamaan Katamaa Tolasaa fi Waayyuu Tolasaa kanneen jedhaman dabalatee namoota maqaan isaanii Jaamboo Abbabaa, Badhoo Dajanee, Badhoo Dhaqqabaa fi Hirphaa Simee jedhaman jumlaan hidhuun dhaga'ameera. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoollootti waraanni Bilxiginnaa dargaggoota 4 maqaa abbaa torbeetiin qabanii dararaa jiraachuun dhaga'ame. Waggaa tokko dura bifa suukanneessaan dargaggoo Amaanu'eel Wandimmuu maqaa abbaa torbeetiin addabaabayii magaalaa Dambidoollootti kan ajjeese waraanni mootummaa Bilxiginnaa kun yeroo ammaa kanatti dargaggoota 4 mana jireenyaa isaaniitii qabuun hidhee dararaa jiraachuun ibsame. Dargaggoonni kunneen aanaa Anfilloo keessaa kan qabaman yoo ta'u, kamisa darbe gara magaalaa Dambidoollootti dabarfamuun haala ulfaataa keessa jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Dargaggoonni kunneen Hundee Bantii, Daangaa Dhinaa, Firoomsaa Biiniyaamii fi Waaqtolaa Darajjee kanneen jedhaman yoo ta'u, isaan keessaa namni Hundee Bantii jedhamu ogummaa barsiisummaan nama hawaasa isaa tajaajilu akka ta'e maddeen dabaluun addeessaniiru. Humnoonni mootummaa Bilxiginnaa hanga gabaasni kun qindaa'etti maatiin akka ijoollee isaa hin argine dhorkuun ari'ataa kan jiran yoo ta'u, maatiin waa'ee ijoollee isaa yaaddoo keessa galuu isaanii himaniiru. Dubartoonni Itoophiyaa seeraan ala gara Keeniyaa seenan 26 to'annaa poolisii jala oolan. Poolisiin Keeniyaa aanaa Muraangaa dubartoota Itoophiyaa 26 seeraan ala gara aanichaa seenan to'annaa jala oolchuu miidiyaaleen Keeniyaa gabaasaniiru. Gabaasaaleen kunneen akka agarsiisanitti lammiileen Itoophiyaa umurii 22 hanga 32 gidduu jiran gamoo mana jireenyaa hin xumuramne keessa dhokatanitti argamaniiru. Garee ajajaa poolisii aanaa Muraangaa Deevid Maatiyoos Kayingaan durfamuu odeeffannoo naannoo sanarraa argame irratti hundaa'uun sakatta'iinsa gamoo kan irratti taasiseen lammiilee Itoophiyaa kunneen paaspoortii fi moobaayila 16 waliin to'annaa jala oolcheera. Gabaasni kun akka agarsiisutti dubartoonni kunneen gara Afrikaa Kibbaa imalaa turan.
Namoonni dubartoota kunneen seeraan ala gara Keeniyaatti galchuuf achii booda gara Afrikaa Kibbaatti geessuuf turan dubartoota kana waliin akka hin jirre gabaasni kun addeesseera. Miidiyaaleen akka gabaasanitti abbaan qabeenyaa fi waardiyyaan gamoo dubartoonni kunneen keessa turan to'annaa poolisii jala ooluun qoratamaa jiru. Waliigalteen nagaa erga mallatteeffamee booda naannoo Tigraayitti loltoonni Eertiraa yakka waraanaa raawwataniiru jechuun Amnesty International ibse. Baatii Sadaasaa bara 2022 keessa mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti waliigaltee waraana dhaabuu mallatteeffamuun duraa fi booda humnoonni ittisaa Eertiraa naannoo Tigraay keessatti yakka waraanaa fi yakka namoomaa raawwachuu dhaabbata falmaa mirga namoomaa addunyaa Amnesty International gabaasa har'a baaseen beeksise. Amnesty International caamsaa 17 hanga waxabajjii 10 bara 2023 gidduutti aanaalee Maariyaam Shawwitoo fi Kokkub Tsibahaa keessatti karaa bilbilaan namoota 49 dubbisuu ibseera. Ragaan namoonni ijaan argan kun kennan suuraa satalaayitii fi odeeffannoo dabalataa hojjettoota hawaasummaa, ogeeyyii fayyaa miidhamtootaa fi namoota lubbuun hafan yaalan qondaalota mootummaa naannichaa fi dhaabbilee hawaasa siivikii irraa argameen mirkanaa'eera. Gabaasichi loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessatti gudeeddii, garbummaa saalquunnamtii, ajjeechaa fi saamicha raawwachuu ibseera. Amnesty International namoota ijaan argan, namoota miidhaa kana irraa lubbuun hafanii fi miseensota maatii dubbisuun onkololeessa 25 haga Sadaasa 1 bara 2022tti aanaa Maariyaam Shawwitoo jedhamutti namoota 20 ol baay'een isaanii dhiira ta'an loltoota Eertiraatiin ajjeefamuu gabaaseera. Kana malees hojjetaa hawaasummaa ajjeechaawwan seeraan alaa aanicha keessatti raawwataman galmeessa irraa maqaa namoota seeraan alaa ajjeefame 100 argachuu kan ibse Amnesty International erga waliigalteen nagaa mallatteeffamee booda gara ji'oottan sadiif loltoonni Eertiraa aanaa Kokkub Tsibahaa jedhamu keessatti yakkoota akka dubartoota gudeeduu fi saalquunnamtii garboomsuu akkasumas namoota nagaa 24 ajjeesuu raawwataniiru jedhe. Namooti miidhaa saalaa irraa hafanii fi ajjeechaa raawwatame ijaan argan Amnesty Internationalitti akka himanitti eenyummaa namoota yakka kana raawwatan karaa loqoda afaan Tigiriinyaa dubbataniin akkasumas gosa gaaffilee gaafatanii hubachuun himan. Aanaalee Kokkub Tsibahaa fi Maariyaam Shawwitoo jedhaman naannoo daangaa Eertiraa kan argaman yoo ta'u, namoonni lubbuun hafan loltoota Eertiraa salphaatti adda baasuu akka danda'an dubbatu. Kokkub Tsibahaa naannoo daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa godina Bahaa Tigraay aanaa gantaa Afaashum keessatti argamti. Sarbamni seeraa Kokkub Tsibahaa keessatti raawwatame kun kan jalqabe waliigaltee waraana dhaabuu mallatteeffamuu isaa guyyaa tokko dura ture. Gochoonni miidhaa saalquunnamtii loltoonni Eertiraa dubartoota irratti raawwatan hanga amajjii 19 bara 2023tti gara ji'a 3 itti fufee ture. Maariyaam Shawwitoo ammoo aanaa godina giddu galeessaa Tigraay naannoo magaalaa seena qabeettii Aduwaatti kan argamtudha. Sarbamiinsa Maariyaam Shawwitoo keessatti raawwataman kunneen onkololeessa 25 bara 2022 hanga Sadaasa 1 bara 2022 gidduutti yeroo mariin mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti geggeeffamaa turetti ta'uu ibsameera. Bahaa fi kibba Afrikaatti Daayireektara Amnesty International kan ta'an Tigeeree Chaagutaa waliigaltee waraana dhaabuu mallattaa'us Tigraay keessatti hammeenyi namoota nagaa irratti raawwatamu itti fufee jira. Loltoonni Eertiraa dubartoota irratti yakka gudeeddii fi garbummaa saalaa dabalatee miidhaa suukkanneessaa raawwatu. Dhiironni ammoo ni ajjeefamuu jedhan. Erga Sadaasa bara 2020 naannoo Tigraay keessatti waraanni ka'ee as yakkoota waraanaa fi namummaa humnoota Eertiraa dabalatee qaamolee wal dhabdee kana keessatti hirmaatan hundaan raawwataman galmeessaa turuu kan ibse Amnesty International Eertiraa fi Itoophiyaan dhimma kana irratti qorannoo bu'a qabeessa akka geggeessan akkasumas yakka ragaa qabatamaa irratti argameen akkaataa seera idil addunyaatiin seeratti dhiyeessuu akka qaban hubachiiseera. Amnestiin yaa'ii 54ffaa mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fulbaana 11 bara 2023 irraa eegalee geggeeffamu irratti aangoon koomishinii ogeessota mirgoota namoomaa idil addunyaa Itoophiyaa akka haaromfamuuf gaafateera. Amnesty International argannoo qorannoo dura hagayya 17 bara 2023 mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Eertiraatti kan qoode ta'us hanga gabaasni kun ba'utti argannoo qorannoo dhaabbatichaa ilaalchisee deebiin mootummoota biyyoota lamaa irraa kenname kan hin jirre ta'uu ibseera. Walargaan Kim Jong-unii fi Vilaadimeer Puutiin biyyoota lixaa yaaddessaa akka jiru himame. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un ji'a kana keessa pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin daawwachuuf akka jedhan aangaa'aa Yuunaayitid Isteet tokko himan. Hoogganoonni lameen Kooriyaa Kaabaa Mooskoof meeshaa waraanaa haala dhiyeessitu irratti mari'achuu maluu jedhan aangaa'aa Yuunaayitid Isteet kun bakki qondaalonni lameen itti wal argan garuu ammatti ifa hin godhamne.
Dhimma kanarratti qaama biraa yaada kenne hin jiru. Kooriyaan kaabaas ta'e Raashiyaan hin dubbanne. Maddeen New York Timesitti akka himanitti Kiim baabura hidhannoo waraana qabuun imaluu malu. Mariin aangawoota lamaan kanaa kan dhagahamaa jiru Raashiyaa fi Kooriyaa kaabaa gidduu bittaa meeshaa waraanaa irratti dubbiin taasisan milkaa'aa dhufuu isaa Yuunaayitid Isteets ragaa argachuu hordofeeti. Dubbii himaan mana maree nageenyaa Yuunaayitid Isteets Joon Kirbii ministeerri ittisaa Raashiyaa Serjee Shooguu dhiheenya wayita Kooriyaa kaabaa daawwatan Piyoongiyaang meeshaalee waraanaa Raashiyaatti akka gurgurtu amansiisaniiru jedhaniiru. Yeroo Piyoongiyaangitti marii godhan misaayilonni pilaastikii Hawaasingoo Interkontinentaal mul'achaa turan. Daawwannaan ministeera ittisaa Raashiyaa kun erga weerara COVID-19 booda biyyattiin keessummaa yoo simattu kan jalqabaa ture. Ergasii Puutinii fi Kiim tumsa waloo isaanii cimsuu irratti xalayaa walii barreessaniiru jedhan Joon Kirbii. Piyoongiyaang waadaa meeshaalee waraanaa Raashiyaaf akka hin gurgurre galte akka kabajjuu fi dubbii gurgurtaa meeshaa waraanaa Raashiyaa waliin itti jirtu akka adda kuttu waamicha goonaa jedhan Kirbiin. Kooriyaan kaabaa diddee Raashiyaatti meeshaa waraanaa qabdu ni gurgurti taanaan Yuunaayitid Isteets qoqqobbii kaahuu dabalatee tarkaanfii akka fudhattu himan. Waliigaltee kana keessatti Raashiyaan waraana argatte Piyoongiyaangiif maal kenniti kan jedhu Waashingitenii fi Si'oolitti yaaddoo uumeera. Waajjirri tikaa Kooriyaa kibbaa Shoogun marii isaanii keessatti Raashiyaa, Kooriyaa kaabaa fi Chaayinaa waliin ta'uun shaakallii waraana galaanarraa akka Yuunaayitid Isteets, Kooriyaa kibbaa fi Jaappaan taasisanii akka godhan yaada dhiyeessaniiru jedheera. Yaaddoo biraan warra lixaa bira jiru Raashiyaan amma yeroo hedduu ishee barbaachisutti meeshaa waraanaa Piyoongiyaang irraa fudhattee booda akkasuma Kooriyaan kaabaas wayita yeroo meeshaan akka ishee barbaachisu dhufutti hidhachiisuufidha jedhan. Inni kana caalaa isaan yaachisu garuu Kiim Joong Un Puutiin teknooloojii waraanaa ammayyaa fi beekumsa ammayyaa gaafatuun sagantaa meeshaa waraanaa niwukileeraa isaanii sadarkaa olaanaatti ceesisuu malu kan jedhudha. Ammoo waliigalteen kun akka amma tilmaamamaa jirus ta'uu dhabee bittaa fi gurgurtaa qofa ta'uus danda'a. Raashiyaan meeshaa waraanaa barbaaddi. Kan qoqqobbiin laaffise Kooriyaan kaabaa ammoo maallaqaa fi nyaata. Mariin Puutinii fi Kiim kun qarqara galaanaa baha Raashiyaatti argamtu iddoo Vilaadivoostok jedhamutti geggeeffama tilmaama jedhu miidiyaalee Yuunaayitid Isteets gabaasaa jiru. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe laayik gochuun hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.